Ashamaa harka funee daawwattoota Maayaa Show kun odeessa Maayaa Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin eebba fiilmii fi kitaaba irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Fiilmiin Ayyaantuu Gaaroomaa taadhii ja'uun moggaafame eebbifamuu fi fiilmiin taatota 60 ol hirmaachisuun magaalaa Mandii fi Finfinneetti waraabbamuun gulaalamee eebbaaf qophaa'e kun piroodakshinii isaa waliigalaa xumuruudhaaf waggoota 2 ol fudhatee jira. Akka nuuf odeessiteetti fiilmiin kun bu'aa hedduu keessaa dabrus gurraandhala 24/2016 guyyaa borii jechuudha. Magaalaa Finfinneetti galma giddugala aadaa Oromootti waareen booda sa'a 7 eegalee haala ho'aatiin ni eebbifama. Gama biraatiin kitaabni asoosamaa Burqaa Booree jedhuun moggaafame eebbifamuu fi kitaabni kun barattuu Boontuu Jabeessaatiin kan barreeffame yoo ta'u fuula 99 qindaa'ee dubbistootaaf dhiyaatee jira. Bitootessa 15 bara 2016 magaalaa Gimbii galma bulchiinsa magaalaa Gimbiitti waaree booda sa'a 7 eegalee akka eebbifamus odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanuma sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.